jechuun gabaafameera. Firaafolee dhugaasaa. Dhaabbata nyaataa addunyaa WFP'tti Daayirektara Itoophiyaa kan ta'an Kilaawud Jibidaar xalayaan michoota isaaniif barreessan midhaan nyaataa gargaarsaaf dhiyaatan gabaa tokko keessatti gurguramaa jiraachuun dhaabbanni nyaataa addunyaa akka yaadda'u taasiseera jedha. Midhaan nyaataa gargaarsaaf oolu gabaaf dhiyaachuun isaa maqaa dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuun alatti uummata gargaarsi barbaachisuuf walitti qabuudhaaf humna jiru irrattis rakkoo uumuu danda'a jechuun yaaddoo qaban daayirektarichi himaniiru. Kana waan ta'eef midhaan nyaataa biyyattii keessatti gargaarsaan kennamu karaa sirrii hin taaneen itti fayyadamuu fi kan yaadameen ala fudhachuu atattamaan dhaabsisuun hedduu murteessaadha jedhan. Itoophiyaatti waraanni waggoota 2 kaaba biyyattiitti ture rakkoo namoomaa guddaa kan qaqqabsiise yoo ta'u namoota miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxileera. Qaamoleen waraana kana keessatti hirmaatan midhaan nyaataa gargaarsaaf dhiyaate saamuudhaan warra waraanatti bobba'aniif dhiyeessuu isaaniitiif himatamaa turaniiru. Jibidaar dhaabbilee Itoophiyaa keessatti argaman kan michoota sagantaa nyaataa addunyaa ta'aniif xalayaa barreessaniin midhaan nyaataa gargaarsa karaa hin malleen faayidaarra ooluu yookaan fudhatamuu isaa ilaalchisee odeeffannoon beekan yookaan qaban yoo jiraate akka qoodaniif gaafateera. Qondaalli WFP kun xalayaa isaanii kanaan dhimmichi eessatti raawwachuu fi eenyuun raawwate kan jedhu ibsuurraa of qusataniiru. Haa ta'u malee kanneen qorannoo irratti gaggeessuuf yaadan keessatti ammoo midhaan nyaataa gargaarsaa mankuusaa shiraaroo jiru keessaa badeera kan jedhame tokko ta'uu AP'n maddeen eeruun gabaaseera. Hojjetaan sagantaa nyaata addunyaa maqaan hin eeramne mankuusaa magaalaa shiraaroo waraanaan hedduu miidhamte keessaa midhaan gargaarsaa namoota 100,000 ol gargaaruu danda'u baduu isaa dhiyeenya akka barame AP'tti himeera. Addunyaa gaazexeessummaa kana keessa guyyuun waa hedduu dhagaa oolla. Hojii gaggeessaa olaanaan Tiwiitar tujjaarichi Elon Musk otoo eegameen BBC wajjiniin gaaffiif deebii dheeraaf taa'eera. Kunis kan dhaga'ame erga dhaabbanni Tiwiitar akkaawuntiiwwan BBC jiran irratti mata duree miidiyaa mootummaan maallaqaan deeggaru jedhu erga itti maxxansee fi BBCnis ergaa kana mormee boodadha. Gaazexeessaan teekinooloojii BBC ka ta'e Jeremy Clayton gaaffiif deebii otoo eegameen waajjira muummee Tiwiitaraa San Franciscotti argamutti wajjiniin gaggeesseera. Kanaanis mata dureewwan falmisiisoo ta'an kanneen akka akkamiin kaampaanii kana akka bite waa'ee Tiwiitar biluu dabalatee kaan irrattis asoofsiseera. Tiwiitar biluu keet ni gaabbitaa jedhee gaafannaan tujaarichi kana deebise. Difficult, you know. I'd say that the pain level of Twitter has been extremely high. Beektaa waan akkaan ulfaataa ta'edha. Mataa dhukkubbiin Tiwiitar natti fide garmalee olaanaadha. Bashannana wayii miti haalli jiru. Haalli ji'oota dabran keessa ture akkaan kan nama dhibbisudha. Salphaan turre. Akkuman jedhee dhukkubbii qaba ture. Garuu dhumarratti kana gochuun narra ture. Adeemsa kana gochuu keessa dogoggorri uumameera. Eeyyeen uumameera. Tujaarichi addunyaarraa lammaffaarra jiru Elon Musk bara darbe keessa takka Tiwiitara bituuf yeroo kaan immoo dhiiseeraa oduuwwan jedhaniin marfamee ture. Boodarras kaampaanichi erga mana murtiitti himatameen booda bituudhaaf dirqameera. Musk dhumarratti kaampaanichi kan bite abbaan seeraa maallaqa jedhe sana baasee akka bituuf dirqisiisuuf erga jedheen booda ta'us himeera. Right. Did you do that because you thought that a court would make you do that? Yes. Right. Yes, that is the reason. Yaada koo jijjiiruun narra ture. Maaliif naan jennaan manni murtii na dirqisiisuu waan maluuf. Yaada koo jijjiiree bituuf dhiiseen ture. Garuu gorsa ogeeyyii seeraan kana murteesse. Gatii hanga sanaan bituu hin barbaanneen ture. Well, not at that price. Erga Musk miidiyaa hawaasaa Tiwiitar bitee booda hojjetoota 1,000 lakkaa'aman hojiirraa gaggeesseera. Dhimma hojjetoota hedduu ari'achuu irrattis kan gaafatame tujaarichi Elon Musk murteen kun salphaan turre jedhe. I wouldn't say uncaring. The issue is like the company's either going to go bankrupt. Murteen koo garaa jabaachuurraa kan madde miti. Dhimmichi maal seete? Otoo nuti baasii keenya hatattamaan hir'isuudhaa baanne kaampanichi kasaaruuf deemaa ture. Kanaaf dhimmichi dhimma namaaf garaa laafuu dhabuu miti. Dooniin guutuun yoo ni dhidhima ta'e namni tokkollee hojiin argatu. Hunduu hojiin ala ta'a. Qeeqota dhiyaatan nan hubadha. Mee kana yaadi. Dachee kanarra jiraachuuf ji'a 4 qofatu si hafee jennu. Kunis guyyoota 120. Guyyoota kanaan booda ni duuta. Yeroo kanatti maal gootame? 120 days. In 120 days you're dead. So what do you want to do? Abbaan qabeenyaa dhaabbata konkolaataa oomishu Teslaa fi akkasumas dhaabbata abuurraa hawaarratti bobba'e SpaceX kan ta'e Elon Musk ji'oota 6 dura miidiyaa hawaasaa Twitter $44 biliyoona bitee ture. Musk qabeenyisaa waliigalaa $1 biliyoona 100 fi biliyoona 90tti tilmaamama. Kunis tujaarota addunyaa keessaa sadarkaa lammaffaa qabaachuusaa barruun Forbes gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya dabalatan marsariitii BBC kan sadarkaa idil addunyaarra jirurra hordofuu dandeessan.
kana taansa immoo oduun gaggabaabse isinitti himama. Poolisiin Tanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa seeraan ala biyyattii qaxxaamuraa turan 63 erga konkolaataan ittiin imalan balaan mudateen booda to'achuu beekse. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an kun daangaa Tanzaaniyaa fi Maalaawii bulchiinsa Joombee jedhamutti to'ataman. Poolisiin biyyattii akka beeksite godaantonni kun osoo konkolaataattiin fe'amanii imalaa jiranii sanbata darbe balaan isaan mudachuun booda to'ataman. Dureen gamtaa paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaan ammas mariin riifoormiin dura hiriira waaman. Odingaan mootummaa waliin riifoormii filannoo irratti mari'achuudhaaf qophii irra otoo jiranii uummata waliin kallattiin wal arguudhaaf hiriira waamuu ibsan. Qondaala siyaasaa gameessi Keeniyaa Raayilaa Odingaan erga hiriirri mormii baatii darbe bahame gara jeequmsaatti geeddarameen booda waldhabdee siyaasaa karaa mariitiin akka furan himanii turan. Gara qabiyyee isattaanutti ceena. Arsii lixaa aanaa Shaashamanneetti firoonni dhiyoo maatii tokkoo 4 dilbata darbe lafa addaan baqaqee allayyaa uume keessa dabareedhaan seenanii lubbuu dhaban. Maanguddoon obboleessi isaanii fi ijoolleen obboleessi isaanii 2 fi miseensi maatii isaanii biraa tokko du'aan dhabuu dubbatan obbo Adam Boyyisoo BBC'tti akka himanitti jalqaba daa'ima ganna 10 boollatti kufe baraaruudhaaf boolla seenan. Obbo Adam boolli lubbuu miseensota maatii isaanii 4 guyyaa tokkotti galaafate kun kan akkamii akka ta'e ibsuudhaan eegalan. Wanti mudate boolli sun gaaf duraanii armaan dura bara dheeraa keessa lafti citteetti itee baaqeera jedha. Lafa isaa citte san keessatti daa'imni wayii kan waggaa 10 ka ta'u boolla san bu'ee gubbaatti badee boolla san keessa bu'ee boolla san keessaa ba'uu dadhabee jennaan akkasiin siiganii dhaqanii yoo dhaqanii jedhanii itti bu'ee mucaan tokko itti bu'ee abbaa baatiitti yoo itti bu'ee jedhe achumaan hafee deebee ammallee ilmi haadhaa kan mucaa kanaa ammallee udoo mucaa daa'imni sun jiru ammallee mucaan faana bu'ee innillee achumaan kufee achirraan ka'ee obboleessi kiyya hangaftisi kiyyallee amma ijoollee keessa dhuunfee jedhee gubbaatti badee itti kufee innillee achi irra kufee innillee achumaan mucaa inni ammoo maadhaa beekama garaa kiyyaatu mucaa daa'ima dhaabatu isa fuudhee lafti kun amma ededa qabaa daa'ima isa fuudhee gubbaatti ol darbee ofii deebee kufee inni kufnaan mucaan qeerroo wayiillee bakka karfaffaallee akkasitti badee abbaa kiyyaa jedhee akkasiin faana itti badee akkasumaan bakka namni kun waan gufanne jalatti lafti irra kufan kun jalli isaa meedamaa ile malee meedaa kana bakka cicciisee dhumate bakka uumame illee wallaallee kenna. Maaltu ture kanaan dura naannoo sanatti boolli lubbuu namaa akkaataa kanaan liqimsa ture? Wama tokko waan himaa wallaalee lafti maasaa qotamu dhooqa maasaa qonnaa keessa boolli kun citee waggaa baay'ee waggaa gara kurnyaa oli lakkoofsiiseera. Afaan isaa irraa qonna qotamaa qonna midhaan irraa galaa qara namni keessa badee wanna akka ta'e hin jiru. Horiin illee hennaa itti badu jira hennaa horii itti badu illee horii fe'umamaa dhaqaa keessumaa baasaa turre. Guyyaa sanbataa sanii afoo roobni halkan gizee shan roobaa ture jedhe kun qumatii namaa ka ta'u mitirii lamaa ka ta'utti gasitte hulee dhaabattee horii hennaa itti badu baafnu irraa gadi mitirii lamaa gasitteetti malee siqiita san malee waan biraa qala horii illee itti badu re'ee illee itti badu bu'aatuma keessaa baasaa turre armaan dura waggaa dheeraa. Namoota boolla sana keessaa baafaman qaamni isaanii wanti gubate jira wanti qaama isaanii irratti mul'ate jira. Wanti tokko gubate nafti tokkotti illee wanti xiqqoollee waan biraallee jennee irra sodhee waan roobaallee ta'innaa jennee irra sodhee wanti tokko irra hin jiru naqama qulqulluu kan qabbanaa'ee dhiinnummaan dhaabatu calla gogeetoo bakka. Waan roobaa jechuun bakakkaa jechuu keessan? Bakakkaa kan ta'innaa jennee waan sanillee laallee ho'ii ammoo gizee itti bu'a ammataa kiyyaa hennaa sani ummata marseeruu magaalaa irraa muturaan dhaqqabee hoonne hennaa uummanni marsee irraa walitti isaa fiigee dhufee hambate jedhee ani itti batu dhufu uummanni naqxee isarra masilaalii kaanii irra gadi lukayoo anaa gaddiriifadhaa illee itti bada'ee gaddiriifadheeru luka kiyya hennaa san amma ho'ii akka ibiddaa wayii luka kiyya kan akka waan nadheetu kun lutti cinaa mirgaa kun nazazzazee bakka amma na dhukkubuuyyuu akkasumas deemaa ofi. Akkamittiin baasuu danda'an namni akkamittiin seenee baasuu danda'e silaa namni duraan seenan baasuutti lubbuu isaanii dhabani. Namni wadhoogee akkasi aduu qabbanooftee magariibaa gattaatee qabbanaa'eeti. Lafa qabbanaa'e namni masilaalii kaanii masilaalii irra gabbee achi haadatti godhaa akkasiin baasani. Warri